nagaan waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u. Waldaan Kiristaanaa warra Wangeela Oromoo Tirondlaag waggaa 10ffaa ishee kabajachuuf qophiirra jirti. Kanumaan wal qabsiiftee konfiraansii hafuuraa guyyaa 3 turu fulbaana 20 waaree boodarra kaasee hanga fulbaana 22tti qopheessitee isin waamteetti. Sagantaaleen keenya nama waaqayyoo ergamaa Geetaahun Immiruu waldaa ifa fayyinaa Bishooftuu Oromiyaarraa dhufanii tajaajilu. Akkasumas luba Tamasgan Dabbasaa, luba Dassaalay Mangashaa fi faarfataa Abbabaa Bishuu irratti argamuun nu tajaajilu. Maka Yesus jireenya keessa irratti waan haaraatu ta'a. Iyya ana irratti waan haaraatu ta'a jedha. Kanaaf egaa argitanii Timootee dhukkubsataan yeroo fa'i. Saamaan yeroo banamu naaftii yeroo diriiru sagalee waaqayyoo kanatu diri sagalee waaqayyoo kana jireenya bara baraa jechuun jireenya guutuu keessa jiraachuu jechuudha malee normaali jireenya bara baraa jiraanna jennee harka cabacabuu duwwaa miti. Jireenya bara baraa jechuun dua booddee kan jiraatamu utuu hin taane dua booddee kan jiraatamu utuu hin taane Yesuus Kiristoosin mi'eeffachaa keessa kan jiraatanidha. Amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya otoo sinnaanee tooraan jiru tureen maqaan koo siitu dhaabbannaan mul'achuu didee malee iddoon mudaa koo jaalala kee nan jaallatame malee fuula namaatti siitu jiraafan lubbuun jiraadhega amma har'aatti. Faabrikaa sana keessaa namoota wajjin wal dorgomaa jiru. Daldalaan namoota baay'ee wajjin wal dorgomaa jiru. Wajjin kaateetti adeemuudhaaf wajjin kaatanii fiiguuf wajjin kaatanii qabee booddeetti si hambisuu danda'a. Barana si duruusan jedhan. Iyya barana nan dursa jedhaaka. Bara karaan harkaa malee warra dadhaban warra kufan warra abdii kufatan yaa nama tokkoof waaqayyo lafaa ka'eera. Iyya waaqayyo lafaa na kaaseera jedha. Eenyuun lafaa kaasa? Dhugaadha? Hin amantaa? Hojii sibiile sana jedha. Hojii sibiile sana ergamoonni waaqayyoo siif hojjechuu sokkanii. Waldaan Kiristaanaa warra Wangeela Oromoo Tirondlaag kottaa eebba waaqayyoo nu waliin hirmaadhaa isiniin jetti. Teessoon keenya Laadimoon Shirkee Irhaarsfeen 78 70 42 Tirondaaym kottaa waaqayyoon waliin waaqessina.